Ani arraamboodha dhageeffadhu yoo arsii fi jinnii fi maarreetti akka na waliin karaa jaarsa jaartummaan deemuu baattee arsii jinnii jette jaartitti yaamti deemuu dandeessa kunoo amma si himee jiraan. Bakka hin dhaqqabnu waan akkanaa nuti. Eshi irraa kafalaamee warri maqaa keessan jaalattan san ijoolleen arsii ila maqaa jaalattaniimi ila irraa kafalaaree kunoo hattuu teessan irraa kafala. Hattuu teessan irraa kafala. Naafiin ijoollee dubaraa mana san dhuftu keessaa shamarran arsii gaafa argite ofitti qabdi nama kaan caalaa kunoo mucayyoon tuni wallaggaami ragaan afbaati. Ani yeroo baay'een hin lolan gandummaa dhiisi. Deesse akka warra maatiin nagaa qabuun maatiin isiillee nu dubbise wallahi maatii kiyyatti hin galuu naan jette. Kunoo mucayyoo tana ragaadha waliin dhufan laal ila argaa laal. Mucayyoo tun ijoollee wallaggaati. Shiitallee mucayyoo kana eelaa fuutee deemte isinii galee. Qamisii isiin qabdu mucayyoo tana eelaallee fuute. Tanatti dawwalte akkaan isaan fuudhu kana goote mucayyoo tana isinii galee. Mucayyoo tun ijoollee wallaggaati. Isinii galee. Ammaan tana wallahi summa wallahi mucayyoo san akka fuute wanni ragaan akka nu mucayyoo tanatti dallannu akka nu mucayyoo tanaan hattuu jennuuf waan meeqa gootee turte jechuudha. Garuu boodarra hattummaan isii itti beeksisee maatillee qaanfatanii saalfatanii bilbila nu jalaa kaasuu didan jechaadha. Mee mucayyoo waliin dhufte tanarraa Dubaay irraa waliin dhufanii mee mucayyoon tun gartee haa dubbattu. Ashama harka fuune ijoollee Oromoo nagaa keessanii arsii ba'aa maqaan ishee Sufiyaa jedhamu kun gaafa sana xiyyaara keessatti bu'aa deemtii haadhan qabu jette garaa laafeetiin kadiriitti bilbilee kottu nu fuudhiin jedhe ofittiin qabiyan himimmaan ishee ilaalee jechuudha. Inna gaafa dhuftu isaan ofitti nu qabanii Oromummaa jecha jechuudha. Kaleessa ganama jalqaba qamisii kiyyatu bade. Qamisii kiyya bade naafi jennaan qoosaamatti qabdee dhiiste. Amma warqii takka turree shaaworii galtee gaafa warqii dirachuudhaa kaatu warqiin ishee badeeti jira. Dhufni Adaamaa galleeti jira kottaa nuun jetteeti baddeam. Erga kaleessaa silkii cufataniitu nu azzabaa jiru jechuudha. Anallee gidduutti na azzabdeen talli jechuudha. Inna kanaaf iyyuu maqaan ishee Sufiyaadha arsii baha balee jedhamti. Balee miti? Isheen balee miti obboleewwan keenya nutti taphatte malee mucayyoon balee miti. Balee jette. Namni amma isii beeku nutti dhufte poolisitti yoo hin himee hiikoo eessatti himna kunoo asillee Adaamallee dhufnee nu didde. Maqaan ishee Sofiyaa jedhamti. Aanaa seeruuti. Ganda Jiddaa mee asirratti isinii maxxanseera koolaalaame. Asirrattu hin garsiisa piroofaayila irratti argisiiseen jira. Isinii galee kana gaa Oromummaan oobani. Naafiin akkaataa itti bade obboleewwan kiyya akkamiin bade warri jettan. Naafiin ijoollee dubaraa mana san dhuftu keessaa shamarran arsii gaafa argite ofitti qabdi nama kaan caalaa kunoo mucayyoon tuni wallaggaami ragaan afbaati. Ani yeroo baay'een hin lolan gandummaa dhiisi arsummaa dhiisi. Woofeeti arsiin gadgaraa agaltu maaltu nu dakala nuti? Maal nu dakala nuti obboleessoo? Gadgaraa agaltu maal nu dakala nuti? Hojii waliin nu fideemi nama arsiitii fi nama kaan addallaaliniin jedhan of fuutee mana kaan keessa galchitee sanduuqa keessa galchitee fuutee akkana obboleettii isheetti kunoo qaama dhiqadheettee siinii bunaa keessa keessee biraa shawaarii seente hanganatti jechuudha isiin achuma jira seete nan deema Adaamaan deema maatii kiyya bira jettee fuutee qaallitti geessinee qajeelchine jechaadha siigalee siigalee kana gaa siigalee kana warroonni gartee isa yoo wallahi dhaggeeffadhaa obboleewwan kiyya kun hattummaadha. Madaamiin isheellee hattummaan ofirraa riite. Siigalee wallahi madaamiin isheellee hattummaa ofirraa riite. Maatii isheetiin waliin taatu maatii kiyya biratti hin galu asiin dallaala naasoo kinaan jette. Siigalee bilbilli isii kun cufatanii jiran amma Adaamaan waamanii osoo misaa laaqana nyaatiin kun Adaamaa jira dhufnee jira keenya. Akkana nu goote jechuudha. Arraaf ammoo barnoota. Arraaf barnoota inshaallah. Rakkoon qabu. Kuni barnoota naafiifillee barnoota ta'a. Ani har'aan booda dhaggeeffadhu yoo arsii fi jinnii fi maarreetti akka na waliin karaa jaarsa jaartummaan deemuu baattee arsii jinnii jette jaartitti yaamti deemuu dandeessa kunoo amma si himee jiraan. Bakka hin dhaqqabnu waan akkanaa nuti. Maarreettee darsa keessa gannuu kun. Kanaaf nu baay'iyyaafadhaa jedheen. Kanaaf obboleewwan kiyya namoonni beektan. Namoonni mucayyoo tana beektan kun amma Adaamaan waamanii bilbila nu jalaa kaasuu didan. Bilbilli duraanuu isin nutti
gartee nu bira dhuftee maatii ittiin dubbifte bilbila lama qofa tokko kakaadhi maasiiti. Si galee? Tokko kakaadhi maasiiti. Lammaffaa irratti ka obboleettii isheeti. Obboleettiin ishee guyyuma kaleessuma na biraa deemtee kaleessuma Saawudii deemte naan jette subhaanallah. Mee namni goflaa qabaa ka Saawudii guyyaa tokko deemu. Lammaffaa amma ganama kana hirribaa kaanii kootaa isin jalaan cufannu naan jedhan jechuudha. Mee dhageessanii? Dhageessanii? Amma tan ammoo gaafas dhuunfa bilbila nu jalaa kaasuu didde. Subhaanallah. Innaa lillahi. Garuu ammoo ilmi namaa dhageeffadhu. An kanaanis jedhee si galee an kanaanis jedhee nama gargaaruu hin dhiisu. Waan fedhee ta'a malee. Oromoon Harargee qofaami, Arsii qofaami, Oromoon miliyoona 60 yookaan Jimma qofaami yookaan Wallagga qofaami. Ilmaan Oromoo hangaan danda'u niin gargaara. Haa ta'u ammoo dhageeffadha. Warroonni maaf mana kee ofitti fiddeettan mana kiyya oon ofitti finne intala Oromooti. Manni kiyya maali? Namni abbaan qabeenyaa kabiillaa keessa galuu saba ofirraa kophaa kaayyata. Si galee? Kan jechuudha. Kanaaf warroonni gartee maqaa nu nyaatteettan ka isii jalaa bade garaa isin hin nyaanne. Namni tokko gaafa bade mucayyoo akkanaa dhalootuu iddoo akkanaa nu barbaada jechuun nama hin beekne nama maqaa nama balleessuudha. Mee akkam jechuudha. Mucayyoon tuni maqaa nutti jijjiirratti tokkoffaa. Laal dhageessanii? Tokkoffaa maqaa nu jijjiirratti. Ka maqaan isii Sabiyyaa Soofiyaa nuun jetti. Ka gandi isii Aanaa Seeruu Aanaa Balee nuun jetti. Arsii Bahaa Aanaa Balee. Dhugaadha balee ni jirti. Baali osoo hin taane baleedha. Amma kun ofii deeskan. Okumee qarratti dawwalaa irra kun ola bilbila. Unoo kunis kasaaniiti la. Ka obboleettii isheeti. Inumaa kan afaanii haasaniyyuu. Eewu laal. Argaa jira keenya. Argitanii la. Naafiin ijoollee dubaraa mana san dhuftu keessaa shamarran Arsii gaafa argite ofitti qabdi nama kaan caalaa kunoo mucayyoon tuni Wallaggaami ragaan abbaati. Ani yeroo baay'ee ni lolan gandummaa dhiisi arsummaa dhiisi. Hojii waliin nu fideemi nama Arsiitii fi nama kaan addallaaliniin jedhan. Of fuutee mana kaan keessa galchitee sanduuqa keessa galchitee fuutee akkana obboleettii isheetti kunoo qaama dhiqadheettee siinii bunaa keessa keessee biraa shawaarii seente. Hanganatti jechuudha isiin achuma jira seete nan deemaa daamaan deema maatii kiyya bira jettee fuutee qaalitti geessinee qaceelchine jechaadha. Si galee? Si galee? Ishi irraa kafalaamee warri maqaa keessan jaalattan san ijoolleen Arsii ila maqaa jaalattaniimi ila irraa kafalaaree kunoo hattuu teessan irraa kafala. Hattuu teessan irraa kafala ijoolleen Arsii na alkusummak maal fidda qoy. Maqaa nu nyaatte jetta maqaa rabbi si haa nyaatu maqaa maal si nyaata. Hattuu kami barbaanna qoy. Feetu ani arraan booda dhageeffadhu yoo Arsii fi jinnii fi maarreetti akka na waliin kara jaarsa jaartummaan deemuu baatte Arsii jinnii jette jaartitti yaamti deemuu dandeessa kunoo amma si himee jiraan.